Aga fedhee yoo jaarsi kee miidhaa sirraan ga'e nama fuulduratti obobsitee akka re'ee irra baata yoo ta'e dhiirti kamuu kabajaa siin qabu. Namni dubartii jechuun dubartii dhirsa kabajjee, mana ishii kabajjee, bultii ishii kabajjee, bakka rakkoo isaa irratti rakkoo dhaabbattee, bakka inni hin qabnetti bakka buuftee fi waan qabdu qusattee fi yoo fayyadamte sirratti fuudhuu siin shamaa harka fuunee kabajamtoota furdiftoota waan kushoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya kiyyeessinaa qaqqabu sinin jecha waan koona dhamaan nuuf qabattee dhuftee jechuun maltanii waan ani isiniif qabadhee dhufeegaa yeroo baay'ee oguunani waan dhugaa deeggaru yookiin immoo oguunan waan haqaarra dubbadhu namni hedduun sirrii miti naan jedha waa'ee Saidoo fi waa'ee Sumayyaa kana hedduun keessan ni agartanii quba qabaattanii ani yeroo baay'ee Sumayyaa niin deeggaraanii jechuudha dhugaadha karaa dhugaadhaanii garuu oguu waa'ee Sumayyaa kana haasa'u ijoollee baay'ee kan isiniif hin liqinfamne ni jirtanii jechuudha maalis taatu Sumayyaan nurraa fagoodhaa nama keenyaa miti akkam ishii cinaa dhaabbattaa akkam waa'ee ishii dubbattaa Ayuun kuni keenya nama keenya maalis taatu jettanii ijoolleen baay'een kijibaan ka deeggartan hin jirtanii jechuudha gosaa fi shanyiin iyyuu osoo hin ta'in ilmoo haadha keetiifuu yeroo kana keessatti qulqulluu jettee mormuun hin dandeessu yeroo keessa jiru kana keessatti jechuudha maaliif yoo jettanii ofii kiyyaaf dhaabbadhee mormuu danda'a malee yeroo baay'ee nama kana dhaabbadhee mormuu hin danda'u jechuudha keessattuu nama kana fagoorraa jirtanii mormuun hedduu ulfaata jechuudha akkuma isiniin jedhe namoonni hedduun Sumayyaa kana qaamaan namni beektan hin jirtanii viidiyoo maan nu beektan ijoollee marti keessanuu jechuudha nu garuu biyya kana keessa biyya takka turre naannoo takka turre wal beeknaa ijaan jechuudha nama kana haalaaf amala isaa hubattanii irraa dubbattanii jechuudha keessattuu mucattiin kun oguma isaanuun itti dhuftu namni kamuu gammadee harka rukutee hin furatu ishiin garuu aariishiis boba'ashiis waa hunda ishii keessa qabattee waa hedduu hojjetaa jirti jechuudha waa hedduus godhaa jirti akka dubartii tokkoo son ta'in akka dhiira takka dhaabbattee ofii ishiiti bakka buutee waa hedduu gochaa jirti waa hedduus agarree jirra dhugaa dubbatuudhaaf ijoolleen hedduun Ayuu deeggartanii jechuudha Ayuu hin deeggaru maali yoo jettan biyaansi kabaja abbaa manaa ishiitiif hin qabdu jechuudha namni kabaja abbaa manaadhaaf qabu faayidaa irratti hundaa'ee miti beektanii nama kana yoo jaalattan faayidaa irratti hundaa'ee miti boossee waan mucattiin sun godhameef naa godhamuun dirqamaa jette ayyaa ta'uun shari'aan hin eeyyama kanallee moo kanaayyuu haati manaasaa ka duraa sun hangafaa hin eeyyamneef namtichi kun hin dhugaa kilorooksii dhugaa niin du'aa ofin ajjeesa shin jennaan fuudhee maaltu ta'aa jirame billaa aleekuun qormaata darbuu dadhabde bara qajaqajamuu shirraan kan ka'e jarjarsuu shirraan kan ka'e Ayuun kun qormaata darbuu dadhabde yeroo baay'ee oggunan waa'ee Ayuu kana dubbadhu ijoolleen baay'ee maallaan jedhanii bitamtuudhaati diqaalaadhaan diqaalaa miti diqaalaas yoo ta'e homaa isiniin galchuuti ijoolleen takka ni jirtani kan dhirsa namaa fudhatu bartan ka jaarsa namaa namarraa fudhattan kan waan keessan hin ta'in kan waan nama hawwitantu koomantii badaa barreessaa jechuudha maaliif yoo jettanii dhugaa cina dhaabbadha shanyii fi gandaan goosaan afaaniin hin deemina yoo kabajaayyuu dhugaadhaan Saidoo kana qabaattan yoo dhugaadhaan akka Oromoo kana safuu beektanii waan namni tokko jaallate jaalladhaa fi abbaan naa ta'a jennaan jaallate maaltu sin dhibesi waa'ee shanyii ishii waa'ee ganda ishii waa'ee sabummaa ishii inni deeme ishiin afaan itti tarteeyyuu biyya warra sanaa hin deemin jennaan inni deeme jagnaadha inni baga deeme haadha ijoollee isaati taanaafiin iyyuu fuudhuurra taree waliin amata 10 ol jiraatee ilmooyyuu irraa argate maaltu sin naqisini bakka mucattiin immoo nama jibbamtu miti nu warri hin beekna nama kan faana nama walii galtee jiraatudha beekaa kana shanyii kiyya kana keessaa mitiiti obboleeyyan kiyya keessaa ani yookiin nama badduu ta'uu danda'a yookiin nama gaarii ta'uu danda'a yookiin obboleeyyan kiyya badaa ta'uu danda'a nama hunda gara tokkotti hin cafaqina shanyii nama kamii keessayyuu gadhee fi jallannuma jira yoo dhugaan karaa nagaati karaa qajeelaan ni deemtu ta'e jechuudha kanaafuu ijoolleen olii gadi akkatisiisaa deemtanii koomantii badaa barreessitan ni jirtu ni argaa hunda keessanii miti ijoolleen hedduun keessan immoo wallaahi kan wanti namaa sinii galee kabajaan namaa sinii galee Sumayyaaf deeggartanii koomantii bareedaa barreessitanis ni jirtanii maaliifuu
nama kana cinaa dhaabbatuuf dubartummaan keessanuu sindirqisiisuu danda'a osoo akka nama kanaa yaaddanii jechuudha. Akka nama sammuu qabu akka nama baratee soo yaaddanii mucattii kana cinaa dhaabbatuun dubartummaanuu gahaa ture. Ishiirra waa hedduu barannaa. Mee isiniin kunuun agartu akka caaltuu doofaa ta'uu diddee mucattiin kun cimtuu meeshaa ishii gurgurattee daa'imaawwan ishii qabattee biyya ishiitti kabajaan galtee agashiin baatee bar mee safuu fi duudhaa Oromoo keessa intala abbaa gadaa ta'ee namni gabbayee fincaan ho'aa baaste Sa'iidiin jettee kahaasofte bar ayyuu kan isiniin jettan ayyuun kabajumaan goone Sa'iidiif dhugaa rabbii isinitti hima. Osoo nama kabajaa qabdu taate akkuma gaafa duraa si jaaladhaa ati yoo boolla buute boolla bu'aa boolla yoo baate boolla baasii wajjin bakka fedhe dhaqa jettee waadaa galte waadaa ishii sanaa hin guunne qormaata inni qoraa jiru hin dabarre. Ishiin maaliif mucaa kana jaallatte? Faayidaaf jechuudha. Maallaqa isaatiif isa jaallatte Sa'iid maaliifuu bakka Sa'iid abbaa qabeenyaati. Qabeenya kana immoo kan fide mana namaa xaragde jidaara namaa dhiqxe haadha manaasaa kana wajjiniin qabeenya waggaa 10 olii walitti horatanii YouTube kana irrallee agama gadalagan isiniin kunuu hordoftoonni quba qabdanii numa kanaafu isaantu akka kunuu barnoota ta'e isaan irraa agarree nutu YouTube kana fayyadamna jechuudha. Yoo dhugaa walitti himne jaalalli warra kana kabajaa warri kun walii qaban kun akkasin turre dhugaa. Garuu immoo akka shariihaatti namni afuruu hin fuudha jedhame sanumaa ka haadha manaa sana eeyyamsiisee eeyyama haadha manaa isaatiin wal qixxeessee laaleetu. Mee mucattiin kun ayyuun kabajaa qabdii dhugaa rabbii isinitti hima kabajaa uummata nama yaa'anii nama ishii osoo kabajje abbaa manaa osoo kabajje mee akkana gooti asii yoo deemte nama ilkeerraa naqxe dhiirarraa ilkee naqxe as deebite nama biraan laarree dhooftee kun namticha shiboo ilkeedhaan hidhate sanarraa ilkee dhooftee hidhii walitti urte. Kunoo dheengadda ka agartanidha inni qormaataaf jedhee kaameeraa isaa keewwatee kan ishii madaaluuf jedhe qalaqqalamte namtittii namaa qaaruu dhoofte gargar jalliste. Anama maal jechuu barbaada asirratti abbaan feetan ayyuus deeggara abbaan feetan sumeeyyaas deeggara abbaan feetanis dhiisaa dhugaafan immoo dubartiidha. Boru wanti kun naqaqqaba waan ta'eef irraa dubbatuun dirqama waan ta'eef dubbataa jira jechuudha. Yeroo baay'ee maaltu si galche ati waama namaa qaaqaa olta namoonni naan jettan jechuudha. Waa'ee namaa miti an dubartiidha dubartii bakka bu'ee waan beeku takka irraa dubbadha sagaleellee hin ta'aaf cinallee hin dhaabbadha. Dhugaa cina dhaabbadha yeroo baay'ee shanyii keessaniif gandaaf hin jedhina. Namni isin kabaje kamuu saba keessaa ta'u saba ambaasaa ta'u saba fedhee haa ta'u namni si kabaje hundi jechuudha. Namni si kabaje hundi atis kabajuu ni qabda. Nama si salphisee oo salphisuu qabda. Nama shanyii kiyya tuqe nama gosa kiyya tuqe dhaabbadhee ilaalu aniin kunuu jechuudha. Tamaam garuu immoo namtichi qormaataaf isaa deemu mee maaltu namtitti namaa ishii tumsiise sadaffaa fudhuuf deema narrattii hiriittuma kiyya fuudheef deema jette haa fuudhu silaa hin afaare. Inni fuudhus barate numti kunuyyuu fuudhu barate hin fuudha bakka shariyaan illee eeyyamaaf jedhan hin fuudha kun fedhii isaati namni dirqiidhaan fuudhi hin fuudhiin akkas ta'e jedhuun hin jiru namtichi nama gudda aqlii qaba kana jechuu hin dandeessu ati raahaa gochuu fi akka feete ta'u jaarsa kee kan afaan akka feete ta'u yoo feete akka inni si ajajitti buluu tokkoffaa waan jaarsi kee jibbe dhiisuu. Waan inni jaalatu waan inni jibbu nama keessummaa yoo fide keessummaa fuulduratti kabaju kana dubartiin aga fedhee yoo jaarsi kee miidhaa sirraan ga'e nama fuulduratti obobsitee akka re'ee irra baate yoo ta'e dhiirti kamuu kabajaa siin qabu. Namni dubartii jechuun dubartii dhirsa kabajjee mana ishii kabajjee bultii ishii kabajjee bakka rakkoo isaa irratti rakkoo dhaabbattee bakka inni hin qabnetti bakka buuftee fi waan qabdu qusattee fi yoo fayyadamte sirratti fuudhuus hin deemu. Fuudhus immoo kabajaan wal jaalattanii walii eeyyamtanii akkasittiin atiin kun obboleetti kiyya kabajuma takka Sa'iidiif hin qabdu osoo kabajaa qabaatte akka namtittii sana sumeeyyaan gubattee liqimsitee keessa isheetti zim kabajaa eegde ati yoomiyyuu immoo akka inni ijoollee isaa arguus hin feetu kijiba amma sirra beekame bar wanta tolbaatee yeroo mara qaatu kijiba dhugaa miti nama dhugaan Sa'iid cina soo dhaabbatte Sa'iidiin osoo gargaarte innuu si mararfata mana jennaan mana sii bite waan ati feetu sii godhe kana caala maal si haa godhu namtichi. Anammallee waan hin jechuu barbaade obboleessa kiyya Sa'iid kanaan namtitti kana ofirraa gara tokko godhi. Kaan ilkeerraa naqti kaan mangaagaa naannessiti kaan kana gootiti
yoo dhugaadhaan ati jireenya kiyya duriitti deebi'a jireenya gaarii jiraadha raahaa fedha jette namtitti ofirraa gaggeessi malee ammallee xoosii biraa sitti fiddee dhufti yaa obboleessa kiyya. Nuun ofii keessanii gubattanii nuun gubiinaa isin jechuu barbaade. Dubartoonni immoo kijibaan deeggarsa kijibaa nama deeggartan jechuudha. As dhaabbadhaa isiniin keessatti ijoolleen hiree hin qabne ganaa hiree laallataa jirtan ganaa waan meeqa yaadaa jirtan waan hiree namaatti hin galiina. Hin deeggariina kijibaan. Dubartii cimtuu kanarraa waa baradha. Dubartii hayyuu kanarraa waa baradha. Ishiin keenya maraatu halalee jecha magaalaa keessa deemti. Namni yeroo maraa namni irsaa kabaja hin qabne nama kamiifuu kabajaa hin qabu. Tamam. Kanaafiyyuu isiniin kun dhugaa cinaa dhaabbadhaa isiniin jechuu barbaade hordoftootaaf kabajamtoota keenya. Har'aafishuma kana isiniif qabadhee dhufe yoon balleesses naaf galchaa bakka jirtanitti ammallee irra deebi'ee nageenya kiyya isinaa qaqqabu.